magaala Shawaa Roobiit keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan ba'ee yeroodhaaf hin beekamne du'uun isaanii gabaasameera. Jiraattonni akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame erga mormitoonni karaa humnoota raayyaa ittisa biyyaa irra darbaa turan cufuudhaaf yaalanii booda. Jalqaba ji'a adoolessaa keessa erga hanga'anii dhimma nageenyaa naannoo sanaa ajjeefamanii booda magaalli Shawaa Roobiit labsii sochii daangessuu keessa akka jiru kan beekamudha. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyeenya kana walitti bu'iinsi humnoota mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti yemmuu taasisamu inni kun yeroo lammaffaadhaaf yemmuu ta'u roobii dheengaddaa godina walakkeessa Gondar aanaa Dambiyaa magaala Cohayit keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoottan lakkoofsi isaanii yeroodhaaf addaan ba'ee hin beekamne du'uu isaanii bulchiinsi naannootii fi raga baatonni mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee gorsaa dhimma nageenyaa naannichaatii fi itti aanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa hojii irraa kaasuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa keessa hojjetan jimaata har'aa magaalicha keessatti hiriira taasisanii jiru. Tajaajila uummanni nurraa barbaadu sirriitti raawwachuu dhabuu keenyaaf uummanni dhiifama nuufaa taasisuu jechuun kan isaan hiriira bahan. Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa kumatti lakkaa'amanuu hiriira kana kan ba'anii mormiidhaaf yookaan deeggarsa addaatiif ittuu hin ta'in jiraattota magaalichaa warreen tajaajila isaan irraa argatan dhiifama gaafachuudhaaf akka ta'e beekameera. Hirmaattonni hiriirichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti sababni hiriira dhiifama gaafannaa tajaajilli uummataa fi waajjiraalee mootummaa irraa yeroodhaan kennamuu qabu kennamaafii waan hin jirreef. Hiriirtonni kun hojii hawaasaa qulqullina qabuu fi gahaa ta'e uummataa fi kennuudhaaf daanqaawwan dhiyeessii tajaajila hawaasaa keessa jiran hambisuudhaaf waadaa seenuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaasee jira. Naannoo Tigraay godina giddugaleessa qollaa Tambeenii fi aanaawwan Maacootti qonnaan bultoonni dhiyeessiin xaa'oo nu hin gahin waan jiruuf lafa duraan xaa'oo bareeruu irratti waaquma keenya amannee midhaan irratti facaafannee jedhan. Xaa'oo malee facaasuu keenyaan waqtii sassaabbiitti oomisha barbaadamu arganna jenne hin abdannus jedhan. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa gama isaatiin naannichatti dhiyeessiin xaa'oo mudate akka jiru hime torbaan kana keessa garuu xaa'oon yuuriyaa galuu akka jalqabeeru eereera. Oduu biratti yommuu dabarru pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon pirezidaantii Niijer kan fonqolchi aangoo irratti raawwate haasofsiisuu isaanii fi nageenya isaanii akka mirkaneeffatan ibsuu isaanii maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees ibsee jira. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres gama isaaniin fonqolcha mootummaa Niijeritti raawwate mormanii pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazuum aangoo isaaniitti akka deebifaman gaafataniiru. Sadarkaa addunyaatti mormiin fonqolcha aangoo loltoonni Niijer taasisan irratti dhiyaachaa jiru. Itti fufee jirusiin hanga'oonni waraana Niijerii tarkaanfii pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaasuu fi roobii dheengaddaa fudhatamee fi deeggarsa akka qaban ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. Pirezidaantiin biyyattii erga aangoo keessa of dhoksanii booda mirga lammiilee biyyattii dagataniiru jechuudhaan kan dubbatan deeggartoonni fonqolchichaa yommuu waajjira paartii pirezidaantichaa paartii Dimookiraasiitii fi Sooshaalizim jedhamu saamanuu fi guban mul'atee jira. Loltoota 1,500 kan ta'an Niijer keessaa kan qabdu Faransaay fonqolcha aangoo kana jabeessitee akka balaaleffattu kamisa kaleessaa ibsitee bulchiinsi pirezidaantichaa akka bakka isaatti deebi'uu qabu hubachiiftee jirti. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres magaala Niiwoork keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin loltoonni fonqolcha aangoo raawwatan kun aangoo mootummaa nama haala dimokiraatawaa ta'een filataman Mohaammed Baazuumuutti akka deebisanii kennanu gaafatanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee kan biyyoottan Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS jedhamee beekamu. Tarkaanficha balaaleffachuu isaa Komishiinarrii dhimma siyaasaa dhaabbatichaa Abdul Fattah Muusaa VOA'tti himanii jiru. Bara 2020 kaasee fonqolcha aangoo lixaa fi giddugaleessa Afrikaa keessatti taasifaman keessaa inni amma Niijer keessatti taasifame yeroo torbaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun namoota miidhamaniif gargaarsa hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessatti gamtaan Awurooppaa adda dureerra akka jiru bakka bu'aa olaanaan gamtichaa Joosef Booreel ibsaniiru. Walwaraansa guyyoottan dhibbaa oliif itti fufee jiru kanaan namoottan du'an kumaan lakkaa'aman keessaa 435 ijoolleewwan ta'uu isaanii fi namoonni 12,000 biroo immoo madaa'uu isaanii kan ibse gabaasni gamtaa Awurooppaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 3 ol ta'an keessaa okkora saalaatii fi dhiibbaa saala irratti hundaa'eef kan saaxilaman hedduu ta'uu isaanii eeree jira. Haalli Daarfuur keessa jirus xiyyeeffannaa mataa isaa danda'e kan barbaadu akka ta'e kan ibse gamtaan Awurooppaa
Gargaarsi namoomaa Sudaan keessatti taasifamu haala naga qabeessa ta'e kan yeroo isaa eeggatee fi kan gargar hin cinne akka ta'u dhukaasa dhaabuu dabalatee gareewwan dhimmicha keessaa qooda fudhatan yoo mirkaneessan qofa akka ta'e hubachiiseera. Gamtaan Awurooppaa magaalaa Biraasels keessatti bakka bu'oota uummata Sudaan walitti qabuudhaan akkaataan nageenya buusuun danda'amuu fi egeree biyyattii keessatti waan ta'uu qabu irratti akka waliin mari'atanii taasisuu isaa kan ibsanii aanga'aan olaanaan gamtichaa Joosef Boorel gamtaan Awurooppaa Sudaan keessatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuu fi nageenya waarii qabeessa ta'e mirkaneessuu fi yaalii gamtaan Afrikaatii fi gareen biyyoottan ba'a Afrikaa IGAD taasisaa jiru walga'iin Biraasels keessatti taasifamaa jiru akka bakka kennuufi ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa wal waraansicha dhaabsisuudhaa fi nageenya jajjabeessuudhaaf tarkaanfiiwwan daangessuu dabalatee malaawwan harkasaa keessa jiran akkaataa fayyadamuun danda'amu ilaaluudhaa fi qophaa'aa akka ta'e ibsee jira. Hoggattoota biyyoottan Afrikaa keessummeessaa kan jiran pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Raashiyaan biyyoottan Afrikaa waliin ta'uudhaan sirna addunyaa hunda hirmaachisaa ta'e uumuu irratti akka waliin hojjechuu qaban kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Walga'ii magaalaa Seent Piitersberg keessatti taasifamaa jiruun cinatti sirna irbaataa keessummootaaf qophaa'e irratti kan dubbatan Vilaadimiir Puutiin wal waraansa Yuukireenii wajjiniin taasifamaa jiru walqabate hanqina midhaan nyaataa dabalatee rakkina addunyaa irratti uumame fooyyessuudhaa fi gumaacha isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Vilaadimiir Puutiin sirni addunyaa yeroo kana fedhii biyyoottan lixaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa ibsanii Raashiyaanii fi biyyoottan Afrikaa sirna kana jijjiiruu irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kana irratti kan hirmaatan hoggantoonni biyyoottan Afrikaa wal waraansa adeemaa jiru dhaabsisuudhaa fi yaada nageenyaa biyyoottan Afrikaa irraa dhiyaate akka fudhachuu qabanu pirezidaantii Raashiyaa hubachiisanii jiru. Walga'ii kana irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Riippaabilika Koongoo Deenis Saasoo Nguesso sochii nageenya buusuu Afrikaan taasisaa jirtuu fi akka xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qabuu fi akka tuffatamuu hin qabne himanii ammas irra deebinee Awurooppaa keessatti nageenyi akka deebi'ee mirkanaa'u gaafannaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Siisii gama isaaniitiin midhaan nyaataa karaa garba gurraachaa Yuukireenii fi Raashiyaa irraa gara biyyoottan Afrikaatti ergamu irratti waliigaltee haaraa irra gahamuun akka qabu gaafataniiru. Waa'ee midhaanii irratti deebii kan kennan Vilaadimiir Puutiin rakkinicha kan uumaa jiran biyyoottan lixaa warreen wal waraansicha keessa harka galfatan ta'uu isaanii himanii yaada nagaa buusuu biyyoottan Afrikaa dhiyeessaa jiran akka kabajanuu fi akka ilaalaa jiran dubbataniiru. Raashiyaan biyyoottan Afrikaa ja'aa fi ji'oottan hedduu dhufanuu fi kan isaan gargaaru midhaan nyaataa tola akka ergitu kamisa kaleessaa ibsitee jirti. Hoggantoonni biyyoottan Afrikaa Raashiyaa fi Yuukireeniin gidduutti nageenya buusuu irratti pirezidaantii Yuukireen wajjiniin dhiyeenya kana kan mari'atan ta'uun isaaniitii fi pirezidaantii Volodimiir Zelenskii amma Raashiyaan lafa biyya isaanii humnaan qabattee jirtu gallakkiftee hin baanetti mariin araaraa akka hin jirre ibsa. Labsattee as fonqolchaawwan mootummaa afurii fi yaaliiwwan fonqolchaa hedduutu biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Pirezidaantiin Niijer Mohammed Baazum yeroo jijjiiramawwan hedduun biyyattii keessatti barbaachisanitti sablammii xiqqaarraa kan filataman waan ta'aniif sablammii biyyattii guddaa irraa dura dhaabbannaan kan isaan mudate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo jaallanneetu dhiyeessa. Itti gaafatamaan fincila kanaa Koloneel Amaaduu Abdurraame haasawaa uummata biyyattiif taasisaniin bulchiinsi mootummaa gaarii waan hin taanee fi haala nageenyaa Niijer rakkoorra waan buuseef humnootiin ittisaa fi ittikaa aangoorraa buusan jedhan kamisa kaleessaa kaasee sochiin paartilee siyaasaa biyyattii hundi hanga beeksisni kabiraan kennamutti addaan citee akka jirus televiziyoona mootummaa irratti ibsaniiru. Xiinxalaa siyaasaa fi waa'ee nageenya kutaa Saahel irratti kan xiyyeeffatan Abdurraame Alkaasum Niijer irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni qabachuun eega labsamee guyyaa tokko booda ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti wanti burjaaja'aa fakkaatuuf ifan taanee jira jedhan. Magaalaa guddoon yeroo ammaa duwwaadha. Sodaan jiru maal akka ta'e hin beeku. Haala burjaaja'ee keessa jirra. Gama tokkoon fonqolchi mootummaa milkaa'uu isaa kan agarsiisan yoo ta'u, kaan ammoo hin milkoofne jedhu. Karaa deemokiraatawaa ta'een kan filataman pirezidaantiin biyyattii Mohammed Bazoum eebila bara 2021 kakatanii aangoo qabatan yuunivarsiitii Naayiroobii keessa jiru kan US International jedhamu keessatti hayyuu waa'ee hariiroo addunyaaf dippiloomaasii barsiisan Dr. Edgar Gitaa'uu akka jedhanitti jeequmsi siyaasaa inni ammaa kun waan ni ta'a jedhamee hin eegamne miti jedhaniiru. This is a country that has endured 4 coups in its history. So the political culture in Niger is... Kuni biyya seenaa ishee keessatti fonqolcha mootummaa 4 dandamattedha. Kanaaf aadaan siyaasaa Niger waraanni mirga guddaa akka qabutti dhagahama yookaan dhuguma siyaasa keessatti gahee taphachuu akka qabu akkatti dhagahamu kan dandeessisudha. Gitaa'uun akka jedhanitti gosti pirezidaantichi irraa dhufan sababaa kabiraa ta'uu danda'a. He's a Difa Arab and he came from a minority group.
he came in and was making lots of changes because Inni araba diifaati. Garee xiqqaa irraas dhufe biyya sabaaf sablammoota gurguddoo qabdu keessatti jijjiirama hedduu fida ture. Waa'ee gosa gurguddoo kan akka Hausaa, Zaamaa, Tuareg yoo laalle pirezidaantota naannoo filannoo xiqqaarraa dhufanii aangoo dhaalan akka waan marfama jala jiraniitti itti dhagahama. Sababni isaas ati saba xiqqaa keessaa dhufte namoonni kaan mootummaa to'atan immoo saboota biroo irraa kan dhufan kanneen ati isaan hoogganuu kee itti amanan yookaan dhimma hin qabnetu jira. Gamtaan diinagdee Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS akkasumas gamtaan Afrikaa fi hawaasni addunyaa kanneen biroo waan Niijer keessatti raawwatame kana balaaleffachuun pirezidaanticha hatattamaan akka bilisa taasifaman gaafataniiru. Kutaan dhiyeenya kana Maalii, Burkina Faasoo fi Giinii dambalii fonqolcha mootummaa mudate keessatti Niijer erga pirezidaantichi aangootti dhufanii as tasgabbii deemokiraasii qabaachuu dandeesseetti. Alkaasuum akka jedhanitti yaaliin fonqolcha mootummaa Niijer kun yoo milkaa'e guutummaa naannoo sanaarratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dubbatan. Yoo fashale garuu jedhan ECOWASii fi kutaa saahil hundatu kufe jechuudha. Yoo of eeggannoo hin qabnu ta'e biyyoonni abbaa irree waraanaan bulan kabiroon tasgabbii dhabiinsa keessatti kufuu malu sun nuufis hin hafuu jedhan. Kutaa saahil keessatti kan argamtu Niijer hidhattoota islaamummaa waliin kan wal waraanaa turte yoo ta'u lola sana keessatti gargaaraa akka turte Faransaayin loltoota gara 1,500 ta'an achi keessaa qabdi. Deeggartoonni pirezidaantii Niijer roobii darbe gamoo gumii biyyoolessaa fuula duratti walitti qabamuudhaan akka hiikaman waamicha dhiyeessan garuu kanneen pirezidaantichi humnaan aangoo irraa bu'uu qabu jedhan immoo kamisa kaleessaa hiriiranii jiru. Eebila 15 erga waraanni ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een uummanni Sudaan miiliyoonotaan lakkaa'amu magaalaa guddittii Kaartuum irraa kallattii kaaba baha biyyattiin gara magaalaa Atbaaraatti akka godaanan taasise. Gabaasa Siidaa Ahimad magaalaa Atbaaraatti argamtee dhiyeessite kan Saalem Salamoon seenessite irraa akka taanutti dhiyaata. Magaalaan Atbaaraa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetirii 350 irratti argamti. Magaalaan kun har'a namoota wal waraansa hooggantoota waraana biyyattii lamaan gidduutti ji'a eebilaa keessa ka'ee hanga ammaatti itti jiru baqataniiraniin guutamteetti. Namoonni baay'een achuma Atbaaraa keessa turuu filatu. Gariin isaanii immoo akka ce'umsaatti fayyadamuun karaa poorti Sudaan gara biyya ollaa Masiriitti godaanu waraana baqaaf.